اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغينا. Sahaboota hangafaa jalqaba amanan gaafa jedhamu Bilaal, Sumayyaa fi maatii ishee akkasumas kanneen biroonni sammuu keessa ni dhufu. Haa ta'u malee hedduun namaa sahabaa guddicha Islaamummaa duras ogummaa isaan kabajame quba hin qabu. Inni garuu goota yeroo jalqabaaf Islaamummaa isaa beeksisedha. Dargaggeessi jabaan ogummaan faarfame kun Khabbaab bin Al-Aratti jedhama. Yohubdu balaalle duris waan turerra ni'imaa rabbiin keenya nuuf arjoome barra dubbifnaan seenarra taarika duraane. Seenaan Khabbaab gosa isaa irratti weerara banamee tureen eegala. Bara dukkanaa miidhuu fi cunqursuun taayitaaf ulaagaa ta'etti lola isaan weeraruuf irratti banameen ga'eessonni isaanii ajjeefamanii shamarranii fi daa'imman hedduun booji'amuu danda'an. Khabbaabis booji'amtoota keessaa tokko ture. Carraan hunda isaaniis gabroomuu fi gurguramuu waan tureef gabaaf dhiyeeffaman. Khabbaab ol adeemaa yeroo ilaalan nama hawwatu, dhaabbii bareedaa fi jabina qaamaa qabu ture. Sababa kanaas qalbii dureettii warra Makkaa Ummu Anmaar booji'uu danda'e. Isheen dubartii beekamtuu Qureeshii yeroo taatu gabroota dandeettii addaa qaban kan leenjistee irraa fayyadamtu barbaacha gabaatti baate. Khabbaabis collee ta'uu isaa hubattee mormii tokko malee kaffaluun gara manaa qajeelte. Karaa gubbaa osoo jiranii gurbaatti gargaruun maqaan kee eenyu, abbaan kee hojjechuun gaafatte. Waa'ee isaa gadi fageenyaan baruuf iddoo inni irraa dhufes gaaffii itti fufte. Khabbaab akkuma Bilaal bifaan gurraacha waan ta'eef eenyummaa isaa baruuf haalaan jarjarte. Innis kaaba Arabiyaa Banuu Tamiim irraa akka ta'e isheef deebise. Utuu nabiin keenya hin ergamin dura namni akka beeylada bitee wal gurgura lolee wal balleessee cabsee wal unkura. Madda galii godhachuuf akkuma yaadde ogummaa sibiila tolchuu akka baratuuf leenjii eegalchiiste. Si'aayina qabuun akkuma filatame yeroo gabaabaatti ogummaa sanas dhuunfachuun hojii isaa eegale. Ummu Anmaaris wantoota barbaachisoo ta'an mijeessuun waan isheerraa eegamu hunda goote. Osoo hin turin dandeettii isaan haalaan faarfamuu eegale. Amanamummaa fi kabaja namaaf qabuunis hedduu jaallatame. Khabbaab sadarkaa fi kabaja argatetti hedduu gammadus cunqursaa namoota irra gahuu fi miidhaa hawaasa Arabaa gidduutti godhamu ilaalee haalaan gadda ture. Cunqursaa sana qooddachuu isaanis dukkana booda barii ni dhufa jedhaa ture. Dukkanni hamaan sun badee bakkalcha bahuuf deemu arguuf umurii dheeraas hawwaa ture. Lafa barii dukkanni hammaata akkuma jedhamu osoo hin turin abjuun isaas dhugoome. Yeroo gobanni Islaamummaa Makkaa irraa ifu magaalicha waan jiruuf qaama ganamaa sana ho'ifachuu danda'e. Sagaleen Muhammad ibn Abdullah gabbaramaan haqaa uumaa fi jiraachisaa uumama hundaa Rabbi tokkicha jedhu isa qaqqabe. Sirna lubbuu ilmoo durbaaf falmu ergaa walqixxummaa adiif gurraachaa qabaataaf dhabaa lallabu yeroo dhaga'u haalaan qabbaneeffate. Akkaataan namaa itti walaasisa bahee akka abbaan ilma ofii fayyaa wal qabe dadhabaan miskiin jiraachuu dadhabe isumamna qabuutu saamee nyaata qabee deemuuf gara dhabee taa'uuf bakka dhabe. Waamicha mirga namummaaf falmu olaantummaa fi ilaalcha abbootii irree qeequu fi balaaleffatu itti dhiyeenyaan baruuf dharree akkuma hawwe nabiyyii bira deemuun kallattiin isaan irraa dhaggeeffate shahaadaa fudhate. Humnaan sahabaa jalqaba Islaamummaa fudhatan keessaas tokko ta'uu danda'e. Akka maddoonni gariin ibsanitti inni sahabaa Ja'affar irratti Islaamummaa fudhates ta'uu danda'eera. Khabbaab wanti adda isa godhu yeroo jalqabaaf ergaa Islaamummaa akka qeebale ifoomsuu isaa ture. Oduun kun Ummu Anmaar gaafa ga'u aariin bokotte gara obboleessa ishee Sibaa ibn Abdul Uzzaa deemtee waan dhageesse itti himuun dhugaa ta'uu isaa akka adda baasuuf isa ergite. Innis garee muraasa walitti qabatee Khabbaab bira deeme. Iddoo hojii isaa gahanii oduu wayii dhageenya garuu dhugoomsuu hin dandeenye. Amanuun waan nutti ulfaateef sirraa dhaga'uuf dhufne jechuun Sibaan eegale. Khabbaabis maal dhageessan jedhee tasgabbiin gaafate. Yeroo kana Sibaan amantaa kee dhiistee nama Banii Haashim irraa ta'e hordofaa jiraachuu kee dhageenya isaan jennaan amantaa kun dhiise osoo hin taane amantu billaa wa kafartu bi aalihatikum rabbii tokkichatti hin amane waaqolii tolfamoorraas deebi'eera jechuun Khabbaabis deebise. Yeroo kana Sibaa fi gareen isa waliin turan gara laafina tokko malee haga inni of wallaalee kufutti reeban. Sibiila diimessanii akka inni of dadhabee harka kennuuf yaalanis ittuma caalaa deeme. ما بعت ديني ما أخنت العهد ما كنت أخشى ظلام الليالي وفي صدري نور اليقين. Oduun Khabbaabis akka ibidda bosonaatti Makkaa keessa wal ga'e. Maqaan Ummu Ammaarii fi jajabinni Khabbaab hangafa oduu ta'e. Sababni isaas sodaa tokko malee waan akkanaa kan dubbate hin turre. Kunis iji nama hundaa akka isarra bu'u godhe. Dhimmi isaa kun hooggantoota Qureeshiittis yaaddoo hamaa uume. Namni gabrummaan osoo jiru gooftaa isaa ganuuf ija jabaatu hundaa ol immoo Makkaa keessaa firaa fi qomoo itti dhiyeessuu hin qabne tarkaanfii akkasii fudhachuun isaan dinqisiise.
Gochaan isaa kun isa jalqabaa qofa ta'uu akka danda'us yaaduu eegalan. Akkuma isaan sodaatan gochaan Kabbaab sahaabota kaaniif hamilee ta'uun karicha saaqe. Sagaleen Kabbaabii fi hiriyoota isaa Makkaa yeroo raasu gurguddoonni Qureeshii walitti qabamuun kabaja isaanii eeggachuuf nama amane hunda gara Laatii fi Uzzaa akka deebisan, kan dide immoo akka ajjeesan murtii dabarsan. Saba'aanis dhimma Kabbaab akka furuuf hojimanee fudhatee ka'e. Guyyaa saafaa yeroo aduun sammuutti nama baatu iddoo bal'aatti baasanii barahaa Makkaa sanaan isa reebuu eegalan. Ta'us garuu isa kaffarsiisuun salphaa hin turre. Dhagaa ulfaataa fi ho'inni isaa lafee nama nyaatu dugda isaarra kaa'anis gonkumaa harka hin laanne. Seerri uumamaa waanuma kennan namaaf akkuma deebisu. Ummu Anmaaris dhukkuba mataan qabamtee dawaanis dhabamee hedduu dhamaate. عذبوني في السجون المظلمات يحرقوني لا أبالي بالخطوب القاسيات هربوني في السجون المظلمات يحرقوني لا أبالي بالخطوب القاسيات. Kabbaab ibn al-Arat hijiraa guddicha gara Madiinaas godaanee rasuula isaa waliin lola Badirii irraa eegalee iddoo barbaadame hundatti dhaloota eebbifamaa waliin hiriiruu danda'e. Lola Uhud irrattis hirmaachuun diinni isaa guddichi Sibaa ibn Abdul Uzzaan harka Hamzaatti du'uu ilaaluuf carroome. Rabbiinis umurii itti arjoomee babal'ina islaamummaa yeroo khulafaa'ota arfanii arguu danda'e. Bara gaggeessummaa amiira mu'mintootaa Umar ibn al-Khattab isaa walgahiirra jiru Kabbaab itti ol seene. Bilaal irraan kan hafe eenyuun olitti asitti argamuun siif mala jechuun Umar kabajaan simate. Jireenya isaa gara dhumaas qabeenya guddaa horachuun arjummaanis baay'ee faarfame. Mana isaa keessaas iddoon dirhamaa fi diinaarri taa'u kan harka qalleeyyiin iyyama tokko malee seenanii fudhatanis qofaatti qaba ture. Osoo inni hin du'in dhukkubee isaa ciisu hiriyoonni isaa gaafachuuf yeroo itti dhufan iddoo kana dirhama 80,000tu jira jechuun du'a isaa boodallee namni barbaadu akka itti fayyadamuuf iyyama isaa kenne. Du'a isaa booda khaliifaa afraffaan Aliyyi bin Abi Xaalib qabrii isaa bira taa'uun akkana jedhe: Rabbiin Kabbaabiif rahmata haa godhu. Onnee isaa guutuun islaamummaa fudhate, mujaahida ta'es jiraate. Rabbiin namoota gaarii dalagan ni badhaasa jechuun haala isaa irraa dubbate. Qabriin isaa caffee jannataa, teessumni isaas gararree firdoos haa ta'u. Nutis khatimaa tollee ollaa uummata gaggaariis Rabbi nu haa kaa'u. آمين. يا مجيبا للدعاء يا رحيم هب لنا نصرا مبينا واهدنا الدرب القويم واجعل الفردوس مأوى للشهيد والمقيم في جوار المصطفى بين الجنان والنعيم. دربنا درب لباتي والنفوس الشامخات في ثبات